and other countries. President Russia Vladimir Putin humnooti Soviet Socialist Russia nuclearit nikeessan cufa kufeegganno addaatiin qophaa'anii taana dabarsu sordofee addunyaan akka jaba sodaachuun ollachuu irratti argamtii jedhan waraa Ukraine irra banteen addunyaa gaagaa hajirtu Moscow immoo dhiibba dippiloomaasa addaatiin haleelamuu eegi jalqabdi bulusii dubbatama Estonia, Latvia, Slovenia, Romania qofa dontaane Bulgaria, Poland, Czech Republic faan xiyyoori kan kennutti seenin jechuun lafa dontaane samira bita simpirreef risaan faanuu bilisaan irbalaleenitti wakkatan at weerartu habajin qabni jechuun arrabaan kaleeffat federeeshiniin juudoo dil addunyaa Putin angoo pirezidaantummaa habajaatiif ambasaadarummaa taqarqenneef ilirra fudhachuun jinnii fuulsi beek jedheen eegiya duguyya jalqaba loltooti sadaanga qaxxaamuruun Kevin haleelu jalqabanas qoqobbii warlixaatiin garafamaa hajir Putin maallaqi biyyi sarraa biliil doolaraa wal birqabne ulaal persenta 30 mucucaachuun akkum qarshii Itoophiyaa waan huqqat fakkaata. Punishment plan for the Russian invasion followed. Phones ran hot between capitals as the US, the UK and the EU tried to coordinate the next bundle of sanctions. Parasoon ak vodka faan gabaya addunyaa irra dhowwamu qofa dontaane lamiilee Raashiyaa kumaatama lakkaaman hiriir guddayyaa taaksii Finfinnee fakkaati jaarrachuun maallaq baafachuu irratti argamu. Kaardiin baankii biyyattii hojii dhaabuu dandeettiin soda biraati. Tarkaanfiin haarawii Central Bank Raashiyaa irratti dabarsan immoo kuufan maallaq biyyoota lafa $1 biliyoon 630 qabuuf fayyadamee beessee Moscow guutuma guutuutti hojii godhuu danda'a jechuu jiran. Biriitaaniyaa warfedhii Ukraine deeme Raashiyaa lolqamuun deeggar jechuu yaamichi dhiyeessiti. Kanaadaan xiyyoori kan ketaqara waan dabarte daangaa khiyyir balalee jennaa waltiin wargan jechuun akeekacheef. Waraanni pirezidaant Zelenskiy immoo magaalisaa lammeessoo deebisee to'achuu dubbatama. Loltooti Raashiyaa guyyaa tokko magaalota Ukraine gugurdoo lam Keviiniif Karvii qabachuu gabaasaa ture. Geejjibsiif ergada fi biikeessa baqadhi jechuun guyyaa jalqaba Ameerikaa rawaamichi kadhiyaatee pirezidaant Volodymyr Zelenskyy qawwee barbaad malee geejjibin barbaad jechuun dheechuu didee Putin lolu irratti argama. Helicopter gunships, fighter jets, missiles, tanks, convoys of armored vehicles are all involved in what Russia calls a military operation. Ukraine waraan guyyootan sadii keessa loltoota Raashiyaa 4,300 biyya nyaachisuu beeksiftu. Mootummaan Raashiyaa lakkoofsa loltoota jala dhumanii kan ilaalchisu waan dubbattu kolleen qabu jedhan. Hammaleelle xuyyoorota waraana kaybidi tufan 27, helikopteroota bombii alphaan 26, taankii lafa goorra bala buuftii jedhan 146, konkolaatota waraana haraanceyyii sibiil uffatan 700 caalan qofa dontaane meeshaalee waraan Moscow hedduu barbadeessu kadubbate biyyiti ba Awurooppaa tuniin bulti dhiyoo keessa Raashiyaa biyya nyaachifni jechuun dhaadachuu jirti. Namooti humnittis Ukraine makamuu yakkamtoota Raashiyaa lolu barbaadan kamuu Awurooppaaf guutuu addunyaa irra dhuftaniin waliin qabsaa'uu dandeettan ka jedhe pirezidaantii Ukraine Zelenskyy daanga sabana tolchuu warra Awurooppaa simachuu jira jedhan. Buutume Raashiyaa waliin qoodachuun fir Putin kataat Belarus immoo Raashiyaa qarqaaruuf loltootisii Ukraine bobbaasa jiraachuusii BBC'n gabaase. Une base militaire serait entre Across the West, the world woke up to images of war. Biyyooti lixa Raashiyaa irratti tarkaanfii mal fudhatanii jiru jechuun kaa'imat pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin nuclear bombi darbadhaa namni tokkollee natti hin dhiyaatina waan jechuu jiru fakkaata. Putin humni nuclear biyyattii qophii akka ta'uuf ajaj dabarsu sordofee barreessaan olaanaa NATO Jens Stoltenberg dubbiin Putin dubbii ajooftuu miiritti gaafatamummaan qabni jechuun qeeq. Humni nuclearii jaba qabaachuun isii kadubbatan Moscow ibidda kan darbite jennaan dubbiin taphintaatu jechuu jiru. Warri garee NATO darbi sanyitan telefirra qulqulleessin jechuun Moscow sodaachisu irratti argamu. Londoniif Kevin NATOf Ameerikaan gamtaa Awurooppaatiif warri lixaa walir qabachuun Putin qolachuu jiru jedhan. Humnoonni kunneen yakkoota gara jabinaa raawwachuudhaan maqaan isaanii kaa'ama. Namoota nagaa jumlaan fixuu, dubartoota gudeeduu, qe'ee gubuu, saamuu, dhaabbilee amantaa, mootummaa fi uummataa diiguu fi yakkoota duguuggaa sanyii raawwataniin maqaan isaanii miidiyaa irratti ka'aa ture. መንግስት ከገባማ ምን ፋኖን አገባብን ፋኖ የኛን የፍጥኛ አስሮ 10,000 20,000 ብር ሚል ፋኖ ነው
faannoo liibaan mootummaan kun erga dhufee faannoo nutti seensise faannoon ammoo harka duubatti hidhee birrii 10,000 birrii 20 fidaasa nuun jedhu ta'e faannoon hattuudha faannoon ani beeku hattuudha qaama kanaan kottu nu hooggani jedhameen meeshaa waraanaa akkuma barbaade bitee akka gurguruuf hayyamameef uummanni meeshaa kana bitatee itti wal fixe obboleessa isaa ajjeese. እኛማ ባላገሮች ከብት የከተማ ቤት ሽጠው ጠመንጃ ይገዛሉ ሰው ለመግደል ወንድማቸው ለመግደል mootummaan ammaa abii nama wal nyaachise namni akkuma barbaade daldala meeshaa waraanaa irratti akka bobba'u karra baneef qotee bultoonni keenya qawwee bitachuuf mana magaalaa irraa qaban gurguratan illee jiru nama ajjeesuuf obboleessa isaanii ajjeesuuf. Tigraay keessatti tammeenya osana hin qabne raawwataniin maqaa warra kanaa haga ministirii dantaa ala Ameerikaatti yakko Tigraay keessatti waraanni Itoophiyaa fi Eritraa raawwate jedhame faana gareen kunis hirmaannaa jabaa qabaachuun ka'aa ture garee milishaa faannoo Amaaraa. Gareen faannoo qabsoo karaa nagaa wayyaanee kuffise keessatti akkuma qeerroo Oromiyaa gurmuu warraaqsa dargaggootaa naannoo Amaaraa keessaa ture. Akka jijjiiramni dhufeen immoo saamichaa fi yakkoota irratti bobba'uu eegale. Waraana Tigraay booda immoo garee hidhannoo ta'aa jira. Gareen al-idlee hidhannoon socho'u kun magaalota Amaaraa baay'ee keessatti hidhattoota kuma hedduu leenjisee bobbaasaa jira. Sirna eebba garee milishaa faannoo sanbata darbe qophaa'e irratti akka himametti immoo garee kana keessa warri leenjii addaa loltummaa kumaandoo fudhatan jiru. Kanaanis gurmaa'insi garee al-idlee faannoo Amaaraa gurmaa'insa caasaa nageenyaa mootummaa naannoo Amaaraa sadarkaa gitutti yookiin immoo sadarkaa bira tarutti gurmaa'aa jiraachuu akka hin oolle dubbatama. Gareen kun gurmaa'insa seeraan alaa waraana Tigraay hordofee dhalatee fi yakkoota irratti bobba'ee jiru ta'uu fi tarkaanfiin akka irratti fudhatamu mootummaan Abiyyi Ahmad karaa mana maree nageenyaa walii galee ture. Eegisanii garuu tarkaanfiin qabatamaan agarree hin jiru. Murtoo sanaa fi sirna eebbaa walirraa hin cinne gareen faannoo itti jiru namoonni siyaasaa hordofan tokko tokko akka jedhanitti adeemsi amma faannoon itti jiru waraana ofitti waamuu fakkaataa jiru. Wal'aansoo mootummaa Abiyyi Ahmad waliin godhuuf of qopheessaa jiraachuu. Mootummaan naannoo Amaaraa garee kana ofii hidhachiisaa akka jiru ifa. Mootummaan naannoo Amaaraa fi gareen bilisiginnaa Amaaraa lola Tigraay jaarsummaadhaan xumurra kan jedhu irratti mootummaa giddugaleessaa waliin waliigaltee akka hin qabne beekamaadha. Kanaaf mootummaan naannoo Amaaraa fi paartiin bilisiginnaa naannichaa garee faannoo kan Abiyyi Ahmadii fi garee bilisiginnaa Oromiyaa ittiin doorsisuuf harka irra qabaa hidhannoo fi maallaqaan tumsaa akka jiru ragaaleen ni agarsiisu. Karaa tokkoon mootummaan naannichaa gareen kun humna isaatii ol waan ta'eef callisa malee beekaa fuula itti kennees miti jedhama. Kanaaf gareen al-idlee kun dambalii tumsa uummataa fayyadamee mootummaa naannichaa qilee kaa'uu danda'a tilmaamni jedhus dhalatee jira. Gareen al-idlee akkanaa karaa ifa ta'ee fi beekamtii mootummaa qabuun waraana kuma hedduu leenjisee magaalota walakkaatti yoo bobbaasu arguun sirna mootummaa tokko keessatti qaanii guddaadha. Mootummaan giddugaleessaa ofii jira gaaffiin jedhu akka ka'u hireebana. Naannoleen biyyattii hunduu bifa wal fakkaatu kanaan humna al-idlee harka lafa jalaatiin deeggaranii yoo leenjisan Itoophiyaa keessatti maaltu dhalachuu danda'a gaaffiin jedhus ka'uu mala. Akkuma magaalota naannoo Amaaraa keessatti ta'aa jiru humnoonni waraana bilisummaa Oromootiis magaalota Oromiyaa akka Amboo, Naqamtee, Adaama, Bishooftuu, Shaashamannee, Fiichee fa'i keessatti bifa kanaan leenjisanii bobbaasu akka jechuuti. Wanni humnoonni Amaaraa kunneen amma itti jiran humna kumaatamaan magaalota guguddoo keessatti leenjisanii bobbaasuun leenjii addaa loltummaa kumaandoo dabalatee leenjii waraanaa kennuun hidhannoo raabsuun naannoo Amaaraa keessatti gocha qulqulluu ta'ee Oromiyaa keessatti akkamiyyuu akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoofaan shororkeessitoota jedhaman kan jedhu gaaffii ijoo ka'aa jirudha. Sirna eebbaa garee al-idlee faannoo jedhamu kana irratti hoogganoonni paartii magaalaa Finfinnee keessatti karaa nagaan qabsaa'uu feeyyama qabu Baaldaraas argamanii jajjabeessanii jiru. Bakka paartii Baaldaraas kanas qondaala paartii Oromiyaa tokko buufnee ilaallu. Qondaala paartii Oromiyaa kan karaa nagaan galmaa'ee deemee immoo qophii eebba waraana bilisummaa Oromoo irratti argamee nagaan gara Finfinneetti deebi'u. Waan hin yaadamnedha. Humna addaa naannoo Amaaraa leenji'aa jiru duuba harki pireezidantii Eritiriyaa Isaayyaas Afeworqii jiraachuu immoo ragaaleen bahaa jiru. Kun immoo beekamtii Abiyyi Ahmad malee raawwatamaa waan jiru ta'uu odeessaaleen bahaa jiran ni mul'isu. Abiyyi Ahmadii fi Isaayyaas gidduu yeroo dhiyoo'as hariiroon gaariin hin jiru jedhama. Garee al-idlee faanoo tana duuba Isaayyaas hin jiru jechuun baay'ee rakkisaadha. Dubbiin kun garamitti deemuu mala bullee laalla. Gamtaan Awurooppaa tarkaanfii ammaan duran baratamneen Yukireeniif meeshaa waraanaa akka bitamuuf maallaqa kennuuf karoorfachuusaa dilbata kaleessaa beeksisee jira. Weerara Raashaan Yukireen irratti gaggeessiteef gamtaan Awurooppaa uggura kaa'uunsaa ni yaadatama.
Karoora gamtaan Awurooppaa meeshaalee waraanaa bituuf maallaqa kennuuf baafate kun yuuroo miliyoona hedduu kan caasaa haleellaa samiirraa ittisu, meeshaalee farra taankii, rasaasaa fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo humnootii waraanaa kan Yukireeniif bituuf oola. Kana malees waan akka boba'aa, waan ittiin qaama haguuganii ofirraa ittisan, koofiyyaa sibiilaa fi waan gargaarsa wal'aansa fayyaa ka sadarkaa duraaf kennamu gargaaran dabalata jedhameera. Bakka bu'aan sadarkaa olaanaa kan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell akka jedhanitti. Another taboo has fallen. The taboo that the European Union was not providing arms in a war. Waan ammaan dura hin baratamne kan biraa tokkotu hafeera. Kunis gamtaan Awurooppaa duula waraanaa keessatti meeshaa waraanaa hin kennu kan jedhu. Dhuguma kunoo amma gochaa jira. Sababiin isaas waraana Yukreen gargaaruuf duulli ammaa kun hirmaannaa keenya gaafata. Pireezidaantiin Komishinaa Awurooppaa Ursula van der Leyen tarkaanfiin kunii fi kabiraan barbaachisaa ta'an hoogganoota gamtaan Awurooppaa ni raggaasisu jedhanii eegaa jiru. Tarkaanfii kanneen biroo jechuun miidiyaalee masaraa Kireemliin deeggaran xayyaarota Raashaa samii biyyootii gamtaa Awurooppaarra kan balaliin ittisuu akkasumas Beelaarus irra uggura kaa'uu dabalataa jedhameera. Uggurri haaraan Beelaarus irratti fudhatamu keessumaa daldala gama mukaa, tamboo, simmintoo, sibiila dabalatee ishee miidhuuf jira. Kunis uggura gamtaan Awurooppaa guraandhala 26 baankilee Raashaarra kaa'etti dabalataa jedhameera. Yeroo ammaa walwaraansa Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiruun kan ka'e dirree ispoortii irrattis wanneen mul'achaa jiran jiru. Kanneen keessaa tokko taphaawwan kubbaa miilaa addunyaa isa bara kana ji'a sadaasaa Qatar keessatti taasifamu irratti biyyoottan irratti hirmaatanu tapha gulaalaa taasisaa jiru. Taphaawwan kana keessaa inni tokko tapha Raashaa fi Poolaandi bitootessa 24 taasisu jedhamee karoorfameedha. Sababa wal waraansaatiin kan ka'e Poolaandi Raashaa waliin hin taphattu jetteetti. Poolaanditti aanuudhaan Siwiidinii fi Cheek Riippaabilikis diddaa agarsiisaniiru. Amma ganama har'aatti Ingilaandis itti dabalamteetti. Biyyoottan kun Raashaa waliin hin taphannu jechuu qofa ittuu hin ta'in Raashaan akka tapha kubbaa miilaa addunyaatti hin hirmaanne ugguramuu qabdi jechaa jiru. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa yookiin fiifaan gama isaatiin filannoo biroo dhiyeesseera. Karaa biraatiin Shaampiyoons Liigiin Awurooppaa baranaa Raashaa keessatti xumuramuu fi karoorfamee ture. Yeroo ammaa garuu karoorri sun haqamee gara Firaansitti darbeera. Gareewwan kubbaa miilaa Ingilaandi keessaa tokko kan ta'e gareen Cheelsii kan abbaa qabeenyaa biyya Raashaa saa'iba pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin akka ta'an kan dubbatamu Roomaan Abraamoviich. Qophiin ispoortii keenyaa irraa waa'ee kanarratti kan xiyyeeffatedha. Xiinxalaan ispoortii Eebbisaa Nageessaa biyya Siwiidin irraa ijoowwan qophii ispoortii keenyaa har'aa kana ilaalchisuudhaan taateewwan amma ammaatti raawwatan ibsuudhaan qooda fudhata. Eebbisaa biyyatti jirtu dabalatee Poolaandii fi Cheek Riippaabilikii tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuudhaaf murteessaniiru. Maal jedhaa jiru? Gulaalii waancaa addunyaa bara 2022 Qatar irratti gaggeeffamuutii fi biyyoonni adda addaaf qopheessuudhaaf yookaan immoo ta'u gulaalii taphachuudhaaf karoora qabu. Karoora kana keessaa immoo biyyoonni kan akka Poolaand, Siwiidin, Cheek Riippaabilik, Raashaa wajjin taphachuudhaaf karoora qabu. Haala kanaatiin biyyoonni kun dhawaataan Poolaand irraa jalqabee Siwiidin, Cheek Riippaabilik egaa akkuma ilaalaa jiru qophiiwwan adda addaatiinis immoo biyyoonni kan akka Ingilizis Raashaa wajjin taphachuu akka hin barbaanne fedhii isaanii agarsiisaniiru. Kunis immoo deeggarsa Yukireeniif yookaan immoo lolli Yukireen irratti gaggeeffamaa jiru kun dhaabbachuu qaba kan jedhurraa kan ka'e waan ta'eedhaa fi egaa haala kanaatiinis garuu ta'us murtee fiifaan immoo eegamuun barbaachisaa waan ta'eef fiifaanis egaa murtee sa'aatii muraasa dura godheetiin akkaataa kanaan biyyi Raashaa alaabaa fi yookaan faaruu biyya Raashaatiin alatti akka hin taphanne gochuu akka hin taphanne taasisee jira. Murtee kana egaa kan morman biyyoonni kan akka Poolaand fi Siwiidin sa'aatii murtuu duratti akkasuma murtee fiifaa mormaniiru. Haala kanaanis marii gabaabaa gochuudhaan biyyoonni kan akka Siwiidin, Poolaand fi Cheek Riippaabilik waliin mari'annee murtee keenya gabaabaa fiifaatti dabarsine jechuudhaan dubbataniiru jechuudha. Tarkaanfii biraas immoo fudhatameera ammas tapha xumuraasa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa bara kanaa
Raashaa keessatti taasifamaa ture. Amma isas wani Raashaa irraa fuudhanii gara Firaansitti dabarsaniiru miti. Eeyyan sababiin isaas akkuma beekamu kun ifadha. Namoonni baay'een taphattoonni atleetonni beekamoon waan kana sirriitti mormaniiru. Mormiin kun immoo biyya nagaa qabdu biyya territorii mataa isheetii qabdu Ukraine weeraramuun qabdu rakkoon jiraate furmaanni kan argamu mariidhaan kan jedhu ejjennoo waan qabaniif wanta kanarratti haala salphaa ta'eetiin murteessuu barbaachiseera jechuudha. Maaliif Champions Leaguein kun beekamu addunyaatti beekamaadha. Tapha xumuraa kan immoo nama hedduutu daawwata. Fakkeenyummaa gaarii ta'anii mul'achuu waan qabaniif kubbaan federeeshinii kubbaa miilaa Awurooppaa FIFA wajjin ta'uudhaan dhimma kana murteessanii jiru. Egaan Paarisitti Firaansi akka qopheessitu wanta kanas immediately walii galanii jiru. Egaa Raashaan karaa baay'eetiin economic sanction dabalatee baay'eetiin akkaataa kanaatiin miidhamaa akka jirtu ilaaluun danda'ama jechuudha. Kilabiin biyya Ingilandi keessa jiru Chelsea yeroo ammaa addunyaa irratti garee tokkoffaarra kan jirudha. Mo'atee jechuudha. Garuu garee kana abbaan qabeenyaa garee kana ammoo nama Raashaati. Keessumaa immoo Vladimir Putinittis immoo nama walitti siquudha jedhamanii kan beekamanudha. Roman Abramovich. Kaleessa natti fakkaata. Sanbata kaleessaa murtoo tokko dabarsaniiru. Akkaataa bulchiinsa garee sanaa ilaalchisee jechuudha. Inni wanti sun maal jechaa jiru Abramovich? Egaan akkuma beekamu Abramovich egaa sooressa addunyaa kana keessa tokkoffaadha. Keessumaa biyya Raashaatii dhufuu isaaniirraa kan ka'e sooreyyoonni baay'een walitti hidhiinsa Putin wajjin akka qaban beekamaadha. Kanaafuu deeggaraa Putin ta'uu isaanii ifatti beekamaadha. Amma ilaalamaa kan jiru sodaan wayii akka jiru mul'achaa jira. Egaa gareen tola ooltummaa Chelsea akka hoogganummaa fi yookaan immoo teekerii akka godhu isaaniif dabarsuu isaanii yeroo dheeraatiif waan kana akka yaadaa turan dubbatanii jiru. Ta'us garuu shakkiin adda addaa uumamaa jira. Maaliif kun amma ta'ee kan jedhus jira. Kunis immoo yaadonni garaagaraa ba'aa jiru. Tarii mootummaan UK yookaan immoo England sababa isaan hariiroo Putin wajjin qaban irraa kan ka'e sanction yookaan immoo qoqqobbii Abramovich irratti gochuudhaaf karoora qabu laata kan jedhus immoo dhufaa jira. Ta'us garuu rakkoo nama uumamaa jiru seerrumti illee tola ooltonni garee Chelsea yookaan immoo garee Chelsea keessatti seerri isaaniif eeyyamuu jira. Kilaba kana olaantummaadhaan akka hoogganan akka teekeer godhan seerri isaaniif eeyyamuu jira kan jedhus qoratamaadha kan jiru. Shakkii guddaadha kan jiru. Kanaafuu Abramovich naasuu keessaan waan kana waan dabarsanii fi nama iyyuu akka hin mariisisnetti dubbatamaadha kan jiru. Maal akka ta'es ifa miti jechuudha. Walumaa galatti wanta kireete yookaan immoo qulqullaa'ee kan mul'ate tokko hin jiru. Garuu sodaan Abramovich qoqqobbiin irratti ta'uu danda'a yookaan immoo irratti kaa'amuu danda'a. Sababa isaanii hariiroo Putin wajjin qaban yookaan immoo deeggara Putin ta'uu isaaniirraa kan ka'e kan jedhudha. Egaa ilaalla jechuudha. Oromiyaa kibba gujiif Boorana kibba Baalee lamaaniif Oromiyaa irra Hararge keessatti hongeen horii uummata guutuutti obbaasuun ilmaan namaallee beeljabduuf saaxila jiraachuu gabaasni naannichirra argan mul'isa. Horiin sababa yeroo dheeraa marraaf bisaan malee tureef qaamni loonii gaalaa fi akka jaba miidhamu kan dubbatan jiraattoti kunneen yeroo bokkaan roobu garaachi beelladoota duwwaa waan taateef horiin lakkoofsaan 26 caalalkan tokkotti Booran keessa dhume bulusafaat dubbata. Hongee kibba Oromiyaa Boorana mudatte jirtu kanaan uummati horii baay'ee dhabur dabree beelaaf dheebuu nama jabduuf saaxilama jiraachuu isaaniitti odeeffa. Guyyaa keessa marroo tokkollee nyaachuu waan ulfaat fakkaata. Manneen barnoota hedduun diigamanii barattoota 100 harcaa jiru. Bishaan dhugaatii horii lakkisaa namaaf arguun jabaattee jirti jedhu. Gargaarsi karaa mootummaatiin dhugaa jirlaafa jedhan jiraattoti kunneen horiillee
dhabne ilmaan namaallee dhabuu waan jirruuf qaamni dhimmi ilaallatu nuu habirmatuuti jechuun gaafachaa turanillee deebiin akka yaadamtin taane. Gobololloon Oromoo Khaboni raachise huqquna maafsaa khabari jabaa yarse fuul miidiyaalee hawaasa kanarratti ilaala ooluun nama hedduu gaddisiif. Uummati Oromoo biyya keessaa falaatti akkaawunti baankii gargaarsaatiif GoFundMe banuun maallaqa walitti qaban uummata kan qarqaaraa turan. Gara mootummaarra qarqaarsi godhamuu jirdiqqa ta'u hoommatan horsiifate bultooti kuneen. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka mootummaa naannoo Sumalee faa jabaatee nu birin dhaabbani jechuun jabeessanii qirqirfatu. Hongee naannoo ji'ootan afurii oliif uummata miidhaa jirtuun horiin baay'een dhumu ka dubbatu mootummaan biltsiginnaa loon lakkoofsaan miiliyoon jacaalan booran keessa gargaarsa harka nama eeggachaa jiraachuu eegi mirkaneessanii ji'ootan lakkoofsiifne jirra. Hongeef sababii jijjiirama haal qilleensa karabbiin dhuftaatullee mootummaan gargalee nu laaluu dhabuuf gabaasaalee soba ka bulchiisi godinicha waan lafin jira ka uummati badhaadhe jir jedhu dubbinu jabeessu warri jedhulleen kanuma. Yaamichuumata kan fudhachuu yeroo dheeraaf qarqaarsa bishaanii godhaa katur dhaabbati bishaan top godin boorana aana dhaas magaal borbori piroojeektii bishaan dhugaatii birrii miiliyoon 5 qote baasee hojii jalqabsiisu sa OBN gabaas. Yeroo bonni nu dheerate rakkoo bishaan dhugaatii argachuun faltaat kana piroojeektii akka kana argachuuf guddoo qiliixamnu ka jedhu uummati horsiifate bula booranaa abbaa qabeen kaampaanicha kan galateeffachuun jabeessee faarsuu irratti argama. Nu warra dubartootaallee akka bawamtu sunillee jala nu baaftutti. Akka miidhaa gama baawolleetti gama dheebulleetti akka jala nu baaftutti. Kanaafuu sirrii galatoonfannaa jennees. Marraa fi bishaan gargar jiranii yooti bishaan toofti ani hin galan. Amma bishaan kan kaas argannee jenna guddoo galatoonfanne guddoo gammannee jira.